Projektoonni gurguddoon qabeenya lammiilee biyyattii ijaaramuun eebbifaman akka haaromsaa guddichi Itoophiyaa kadiina mataa gadi qabeef roba qolqabeerraa kaasuu magaalaa Finfinneetti misoomni koriidarii fi qarqara laggeenii paarkiiwwan gurguddoon akka Cabaraa Curcuraa Mandara Beenunaa gurguraa halaala keellaa wancii shabalee holqasoof mirda balatee bakkeewwan hawaa turizimii garaagaraa Itoophiyaa mataa ol qabuun dinagdee biyyattii bayyanachiisaniiru. Dhaabbata mallaqaa idil addunyaa dabalatee dhaabbileen gurguddoo idil addunyaa garaagaraa Itoophiyaan akka addunyaatti biyya saffisaan guddataa jirtu jechuun ragaa ba'uun yaadatama. Dhaabbati mallaqaa idil addunyaa maarraaqaa Itoophiyaan bara 2020 biyyoota addunyaa hundaa walitti saffisaan biyya guddattu ta'uu tilmaami jechuun ka gaafanne hayyuun dinagdee Dr. Damboo Binotee dameelee ijoo mootummaa xiyyeeffannoo kenneef akka indaastirii qonna albuuda turizimii misooma koriidarii fi qarqara laggeenii bu'uura godhatuun tilmaamu dubbatan. Gaambiraatiin fooyyessi dinagdee gooroo taasifaman hanqina sharafa alaa hamburuu fi alergiin biyyattii kalaa galchitu caaluu isaa bu'uura guddaa tilmaama dhaabbata mallaqaa idil addunyaa ta'uu himaniiru. Hanqinnaalee sharafa alaa qaala'insa jireenyaa gabaa addunyaa fi liqii ilaalee tilmaamicha akkuma beekamu biyyi keenya riifoormii ikoonomii keessa waan dabarteef riifoormii ikoonomii kana ilaalee IMF murteessa. Kana jechuun piroojeektii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame ilaaluu dandeessa. Kooriidarii magaalaa Finfinnee piroojeektii ina laggeen magaalaa Finfinnee indaastirii ilaaluu dandeessa. Indaastirii akka biyyaatti immoo yoo ilaalte indaastiriin guddina saffisaa agarsiiseera. Alergiin baay'atee jira. Alaa galchuun immoo xiqqaateera. Mootummaan dhibbantaa 10.2 dhaabbati mallaqaa idil addunyaa dhibbantaa 9.2 tilmaamuu kan yaadachiisan Dr. Damboob seenaa Itoophiyaa keessatti tilmaami guddina dinagdee mootummaa fi dhaabbata mallaqaa idil addunyaa kennan ka baay'ee walta dhiyaate akka bara kanaan jiru jedhan. IMF biyya Itoophiyaan 9.2 guddatti jedha. Mootummaan Itoophiyaa immoo 10.2 jedhee GDP growziin isaa jecha. GDP growzii 9.2 fi 10.2 harka tokko garaagarummaan isaanii baay'ee kan walitti dhiyaatu seenaa keessatti jecha. Kana gaafa laallu kun maalirraa ka'ee madde kan jedhamu dhuguma walitti galinsa ikoonomiin biyya kanaa guddachaa akka jirtu lamaan isaaniitu gama mootummaatiinis gama IMFinis dhuguma biyyi Itoophiyaa kun guddina saffisaa irra akka jirtu itti walii galaniiru jecha. MN Plus sagalee dhaloota waliin turtii kataayisan Dr. Damboob tilmaami kun baay'ee walitti dhiyaatuun isaa immoo dureeyyoota alaa harkisuun biyyoota kamiyyuu olitti Itoophiyaatti invest akka godhan taasisaa jedhan. Biyyi Itoophiyaa kun guddachaa jirti. Gaafa IMF jettu dureeyyiin biyya alaa immoo tilmaama IMF san amananii akka wabiitti ilaalanii biyya kana dhufanii invest godhu. Gaafa biyya kana dhufanii invest godhan immoo ikoonomii biyya sanii keessatti gahee guddaa taphatu jecha. Dargaggoon as keessatti ni qaxaramu. Warshaaleen adda addaa banamuu danda'u. Warshaalee san keessatti immoo oomisha adda addaa oomishamuu danda'a. Kun immoo guddina biyya keessatti baay'ee gahee guddaa taphata. Riifoormiin dhaabbilee gurguddoo biyyattii keessatti taasifamaa jirullee dorgomtummaa dabaluun dhaabbilee alaallee gara biyya akka seenan kataayisu ta'uu dubbataniiru. Telee fudhadhee teleen biyya kana keessa dur ture telee tokkodha. Monopooliidha. Monopooliidhaan bitaa. Kana jechuun telee tokko jira. Competitiveness kan qaama isaan dorgomu waan hin qabneef telee tokkocha jira. Inni jiru sun immoo gatii barbaadee sita gurgurataa jira. Amma immoo Safaricom dhufeera. Safaricom gaafa dhufu akkuma ijaan argamutti dorgommiin baay'ateera jechaadha. Baankiin biyya alaas biyya seenanii akka banachuu danda'an kun riifoormii itti yaadamee kan gara baankiittis ni deemaa jiru jechaadha. Mootummaan guddina fuullawaa biyyattiin galmeessaa jirtu itti fufaa taasisuuf hojiilee hojjetaman sirnaa hoogganuun barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru Dr. Damboob.